biyyi kamiyyuu diinagdee malee hin jiraattu ni sin guddattu. Kanaaf biyyi hundi qabeenya uumamaa qabdu fayyadamuun guddinaaf carraayti. Qabeenya uumamaa sanirraa galii argattuun gara warshaalee fi industirii ceehuuf tattaafatti. Biyyoonni lixaa kanarra diinagdeen samii tuqan kunis qabeenya uumamaa qaban misoomsaniiti. Fakkeenyaaf bu'uurri diinagdee Ameerikaa kan jalqabaa baala tamboo fi jibrii oomishuudha. Bu'uurri yookaan utubaan diinagdee Itoophiyaa harki caalu qonna. Kanaaf qotee bulaan Harargeetis akkuma qotee bulaa biyyattii tokkootti jimaa oomishuun jiraata. Galii jiruu fi jireenya isaa ittiin gaggeeffatu jimaarraa argata. Jimaan gariif baala ta'ullee uummata gaarii Harargee biratti dallu caala. Kanaaf jimaan sitti baalaa natti dalluu gaala waan jimaan kun juuqameetiin laalaa ja'anii darashan. Yeroo akkana ja'anii darashan namni gariin waan uummanni Harargee jimaa qamuuf jecha faarsan se'a. Dubbiin garuu akkasii miti. Uummanni Harargee jimaan isaanii roga hedduun isaanii walitti hidhamaadha. Uummata Harargeetiif jimaan aadaadha. Uummata Harargeetiif jimaan diinagdeedha. Jimaan hawaasummaadha. Hunda caalaa ammoo jimaan jiruudha. Qotee bulaan jimaa oomishee galii argatuun mana mataa isaatii fi maatii isaa jiraachisa. Daldalaanis jimaa daldaleeti mataa isaatii fi haaskaa isaa baasii fi buusii isaanii danda'ee jiraachisa. Uummata Harargeetiif jimaan jiruu fi jireenya. Jiruu fi jireenya uummata Harargee jimaa malee hiika qabaachuu hin danda'u. Kana jechuun uummanni kun jiraachuuf maddi galii isaan qaban tokkichi jimaadha. Jimaan oomishtoota, daldaltoota biyya keessaa fi alaa, hirmaattota gabaa jimaa fi fayyadamtoota jimaatiif lafee duudaa yookaan immoo utubaa diinagdee isaaniiti. Diinagdeen uummata miliyoonaan lakkaa'amu oomishaa fi daldala jimaa irratti hundaa'a. Kanaaf jimaa malee jiraachuu hin dandeenyu jedhanii amanu. Hirmaattota gabaa jimaa keessaa muraasni oomishtoota, daldaltoota, namoota meeshaalee jimaan ittiin hidhamu yookaan hiituu, baala yookaan caffee jimaan ittiin maramu, bishaan jimaan raphamu, waslaa yookaan buuphaa yookaan ammoo ansoolaa jimaan keessatti hidhamee ittiin geejjibamu, gabaa jimaatiif dhiyeessan namoota ufaasha yookaan kosii garaa baatan, muka jimaa haxaawan, namoota jimaa nama biraa deeffatan, namoota jimaa namaaf gurguran, namoota hojjettoota jimaatiif mana yookaan iddoo itti dalagan kireessanii fi kan kana fakkaatan kan hojii gabaa jimaatiif galii argatanii ofii fi maatii isaanii jiraachisan hedduudha. Jimaa kan oomishuus ta'ee gabaa jimaa keessatti kan hirmaatu miliyoonota. Jireenya miliyoonota kanaatu roga diinagdeetii jimaatti hirkata. Kanaaf uummanni kun jimaa akka lubbuu isaatti eeggata. Magaalaa jimaatis ni kunuunfata. Jimaan guddina biyyaatii fi misoomaaf malee qamaatiif qofa hin oomishamu. Kanaaf oomishni jimaa haa deeggaramu, gabaan jimaa haa ammayyeeffamu, qotee bulaan, daldalaa fi hirmaattonni hundi haa fayyadamu jechuun keenya uummanni miliyoonni kun haa jiraatu jechuudha. Har'aaf walumaa galatti waa'ee jimaa hangana yoo wal yaadachiifne sagantaa itti aantu keessatti dhimmoota oomishaa fi daldala jimaa keessatti danqaa kanneen akka gatii jimaa, beekamtii jimaa, hirmaattota gabaa jimaa fi kan kana fakkaatan qabannee walitti deebina. Har'aaf nagaatti jechaa wal harkaan beellamatti isiniin jenna. Galatooma.